هي كسي ديني نوالو داف نجبيسو oto inta'in nu awwaaluudhaaf nu bochisuudhaaf nu ajjeesuudhaaf yeroo karoorfatu qofa ton ta'in yeroo hojjetu nuti immoo akka sibiilaatitti jabaannee dhiiga saniin dhiiga wareegomtoota keenyaan lafee caccabee samaan utubamnee ijaaramnee akkasitti siyaasa keenya qabsoo keenya itti fufnee jabaannee akka baanu nu godhee jira. Saniifi yeroo hundaa dukkana booda ifatu jira. Gadda booda gammachuutu jira. Akkasi maraafu hashamaa harka fuune kabajamtoota daawwattoota maatiitiyu akkam jirtan nagaa keessanii baga jiraattanii yeroo dheeraadhaaf miidiyaa irraa badee jira. Sun jechuu qabsoo irraa manne garuu wanti ta'uu waan nama gaddisiisu biyya keenya keessatti Oromiyaa keessatti Oromoo irratti wanti hojjetamaa jiru baay'ee garaa nama madeessa. Haa ta'u garuu immoo nuti akka jabaannee of eeggannee hojjechuu dandeenyu nu cimseera jedheen amana. Saniif akkam jirtanii nagaa keessanii eeyyeen wanti biyya keessa deemu kuni baay'ee simmiidhee jira akka sabaatitti wanta nurratti hojjetamaa jiru jechillee isa ibsu hin jiru baay'ee nama gaddisiisa. Garuu gadda san irratti haasa'uudhaaf hin dhufne ani gadda san garaatti qabannee xiiqiidhaan hojjechaa jirra. Xiiqiidhaan hojjennee immoo bilisummaa keenya galmaan keenya ani gadda irratti amma boof hin dhufne gammachuu ibsuudhaaf hin dhufe. Saniif gara sanitti haasa'ee of miidhullee isinillee garaa isin booreessuu hin barbaadu. Haa ta'u har'a maaliif hin dhufe isiniif fakkaate Oromoo ko? Baay'ee gammadee gammachuudhaan gammachuu kiyya immoo jechaan ibsuudhaaf dhufe dhugaa dubbachuudhaaf maaltu si gammachiisee naan jechuu dandeessanii maaltu na gammachiisee isiniif fakkaate? Kanaan dura shamarran Oromoo dubartoonni Oromoo qabsoo Oromoo duubaan deemanii hooggananii
push godhanii jechuudha duubaan deemanii hojjetanii qabsoorraa of qusatanii hin beekani. Haa ta'u garuu yeroo galateeffataman dhageellee hin beeku. Gara hogganaatitti yeroo dhufan hin argine baay'ee muraasa yookaan immoo yoo dhufanillee lakkoofsaanii sun hafee garuu har'a egaa taateen amma biyya keenya keessa taatee san booda dubartoonni Oromoo biyya alaa fi biyya keessa qarreen Oromoo biyya alaa fi biyya keessa wanti hojjechaa jiran baay'ee na gammachiisu qofa otoo hin ta'in hamilee natti hore. Dhugaadha qeerroollee kan gumaachite qarreedha mitiire. Shamarran Oromoo dubartoonni Oromootu qarree kana daanii guddisanii siyaasaaf illee haa ta'u haqaaf akkasitti kan baasanii kan guddisanii qabsoo kanaaf kennan shamarran. Dhiirri akkuma jiru ta'ee jechuudha. Isin irraanfachaa hin jiru garuu waa'ee dubartoota haasa'uu barbaadisaniif nuuf olchaa garuu haa ta'utu akkanatti garuu akka ammaa kanatti dirreetti kophaa isaanii bahanii kophaa isaanii of danda'anii akka dubartitti akka shamarranitti bahanii dirreetti falmachuun isaanii anaaf arguun kiyya anaaf jalqaba. Baay'ee gammade. Dubartoonni muraasni ni jiru ture akka Saaliyaa Saamii namoonni baay'een akka Toltuu Tufaa Seenaa Jamjamuu Lattuu Bishaan namoonni baay'ee jiru lakkaawuu akkasitti lakkoofsaan jechuudha. Garuu keessaan kan hojjetanii duubaan kan hojjetanii shamarran Oromoo dubartoonni Oromoo lakkoofsa hin qabani hedduudha jechuudha. Hundumtuu duubaan hojjechaa turan akka ammaatti garuu akkanatti dirreetti bahanii waa'ee taatee Landan kaleessa taatee dhugaa dubbachuudhaaf rafuuyyuu hin dandeenye galgala. Baay'ee gammade. Maaliif kun injifannoo guddaadha. Kun siyaasa Oromoo keessatti injifannoo guddaadha. Landan qofaa miti biyya Germany, biyya Norway, biyya USA, Canada, Australia bakka baay'eedha. Bakka baay'ee keessaan illee biyya keessatti illee hojjechaa jiranii bahaa jiranii kuni baay'ee waan jajjabeeffamuu qabudha. Waan baay'ee jajjabeeffamuu qofa otoo hin ta'in irratti hojjetamuu illee qaba. Uummanni Oromoo hogganoonni siyaasa Oromoo hundumti keessanuu kanarratti xiyyeeffatanii dubartoonni gara hoggansaa akka dhufuu danda'an. Liidarshiippii keessatti akka hangoo qabatanii hojjechuu danda'an. Kanarraa barattanii irratti akka hojjettan abdii guddaan qaba. Amsallee dhaamuu barbaada jechuudha. Kanarratti garuu maal dubbachuu barbaadisaniif fakkaate. Nuti dubartoonni garaa laafna malee akkasumatti immoo murannoo kutannoo akka keenyaa namni qabu hin jiru. Kutannoo qabna. Garaa laafna akkasumas immoo wanta amanne irratti ciichinee hojjenna. Yoo hojjennus gara duubaa hin deebinu. Kutannoodhaan hojjenna. Kuni amala waaqarraa nutti kennamedha malee namni ofii hojjetee miti. Kuni amala dubartiidha. Saniif hoggantoonni Oromoo siyaasa Oromoo keessatti dubartoota gara fuulduraa fiduun bilisummaatti tarkaanfii dheeraa tarkaanfachuudha malee gara duubaa deemuu waan hin taaneef kanarratti baay'ee fookas gootanii akka hojjettan dhaamuun barbaada akka dubartii Oromoo takkaatti jechuudha. Garuu qarree biyya alaa keessatti hiriira nagaa bahuudhaan haqa keessan haqa ummata Oromoo haqa saba kanaa baastanii addunyaatti mul'isuu keessaniif immoo galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Dhugaa galatooma hedduu galatooma. Baay'ee isinitti gammanneerra. Akkasumas keessaan immoo akka dippiloomaasii irratti kan hojjettan ollaa irratti kaampaanii garaagaraa irratti kan hojjechaa jirtan hundumti keessanuu isinillee galatooma. Yaa uummanni
akka ummataatti akka dhuunfaatti hirriba dhabee hundumtuu keessaan hojjechaa jira. Kun waan nama boonsuu waan nama gammachiisu akkasumatti immoo dirree social media irratti baatanii dubartoonni shamarran qarreen baatanii kan dubbachaa jirtan haqa ifatti baastanii kan dubbachaa jirtan baay'eedha. Lakkoofsi keessa nama baay'achaa jira. Baay'ee namatti tola. Hamilee namatti hora. Itti jabaadhaa itti fufaa akka dirree social media irratti haasa'uu qofa otoo hin ta'in keessaanillee hirmaachuun amma namni akka nu waamuu barbaadu hin qabnu. Nuutu bahee kana keessallee seennee sanillee seennee ijaarsisnee hojjechuu qabna. Kuni baay'ee barbaachisaadha. Bakka dubartiin jirtu hundumaayyuu bilisummaan jirti. Bakka dubartiin jirtu hundumaa bakkuma hundaatti yoo dubartiin jiraatte galmi keenya ifa ta'a. Saniif baay'ee barbaachisa waan ta'eef nutillee aga isaan dhufanii nu waamanitti yookaan immoo akka isaan nu ijaaran barbaaduu hin qabnu. Namoonni bakka biraa isteetii biraa ta'uu danda'a. Magaalota biyyoota biraallee akka dubartiitti kan ijaaramne yoo jiraate hirmaadhaa of ijaaraa. Dhugaa sabni keenya qabu taateen biyya keenya irratti saba keenya irratti akka oromummaatti nurratti hojjetamaa jiru dirree bahuu qaba. Isinillee hojjechuu qabdani. Kun immoo amma biyyoota biraa irratti kan bahaa jiran qarreen hamilee nuuf taate jechuudha. Hamilee nuuf taate akka hojjechuu dandeenyu asumaan dubbachuu barbaade. Ani galataaf dhufe dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee haasa'uudhaaf hin dhufne galatooma jechuudhaaf barbaade iskanumaaf dhufe. Garuu kanarratti wanti muraasa irratti dabalee viidiyoo kana gabaabsa. Kan biraa irratti viidiyoo biraa nan hojjedha. Ammallee cimee kan dhaamsa kiyyaa himuu barbaadu aktivistoota Oromoo biyya hundumaarraa kan jirtan hojjechaa jirtanii hirriba dhabdanii hojjechaa jirtanii eeyyeen homaa kuni wannoo miti wal nama gaafachiisuu miti. Hojjechaa jirtanii hojjechaas jirtu niin hojjettus isinitti amanna. Sagalee ta'aa jirtanii sagalee biyya keessatti ukkaamamee miidiyaan keenya cufameera akkuma beekamu. Garuu nuti sagaleen keenya cufamee intarneetni cufamee qabsoo keenya gara duubaatti kan nuti harkaafachiisu tokkollee hin jiru. Abadan kun immoo jala murama isaanitti himamuu qaba. Hin beekanillee hin beekan otoo beekanii namni du'u akkanumaan du'uun ture sosocho'a. Sanumaaf sosocho'uu barbaadu malee lubbuun isaan keessaa bahuudhaaf yeroo muraasa tuafe guyyaa baay'eellee ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu nuti itti hojjenna. Qabsoon keenya ammaan booda gara duubaa hin deebi'u. Qarqara akka duraanii qarqararra ga'ee bilisummaan keenya qarqararra ga'ee gara duubaatti wanti itti deebi'u tokkollee hin jiru. Saniif ammaan booda cimsinee hojjenna. Hojjechaas jirra. Gara duubaa hin deebinu. Saniifi sagalee ta'uu keessan akkasumatti itti fufa. Akkasumatti immoo jechoota muraasa wanta sirreessuu qabnutu jira. Amma isaan yeroo cimnee nuti itti hojjennee lubbuun isaan keessaa bahuuf yeroo jettu ajandaa xixiqqoo takka isinitti ergu. Ajandaa xixiqqoo takka social media kanarratti daddarbatu. Yeroo san immoo uummanni keenya hin burjaajaa kaan qabata. Isaan iyyuu kana barbaacha ajandaa xixiqqaa, ajandaa waa'ee Shimallis, ajandaa waa'ee obbo Lammaa Magarsaa, ajandaa maa xixiqqoo takka. Ajandaa akkas godhanii keeyyata 39 haquu fi akkas godhanii who cares? Haqanii haquu baatanii ammaan booda PP fi Oromoon waliin deemuu hin danda'an. Obbo Shimallis waan barbaade dubbate Oromoof dubbate eenyu Shimallis ammaan booda? Shimallistu ummata keenya ajjeesisaa jira. Ummanni keenya kaana jeefamuu PPtu hoogganaa jira. Inni immoo hooggansa isaati. Saniif wanta akkasii ajandaa xixiqqoo kanarratti hin hirmaatina. Gurra keessan cufadhaa. Gurra keessan ittiin kennina. Nutu ajandaa isaaniitti kennuufii qaba malee ajandaa isaanii fudhachuu hin qabnu.
isaan yeroo lubbuun isaanii isaan keessa bahu yeroo jettu waan xiqqaa kan jiru miti nafxanyoonni afaan Oromoo dubbatan isaanitti bitanii faa maallaqa kanatti dhangalaasanii faa daddarbatanii isaan miidiyaa bahanii wacuu isaaniif deebii kennuudhaaf yeroo keenya gubna. Kuni ta'uu hin qabu. Social media activistoonni social media irratti hojjetan hundumti keessanuu kanarratti baruu qabdan. Ajandaan keessan tokko ta'uu qaba. Ilaalchi keessan tokko haa ta'u jechaa hin jiru. Ilaalchi keessan garagara ta'uu danda'a. Yaadni keessan garagara ta'uu danda'a. Garuu ajandaan keessan tokko ta'uu qaba. Waan tokko irratti xiyyeeffachuu qabna. Amma hoggantoonni keenya hiikamuu qabu. Haqni keenya ijoolleen wareegamaa jiran, ijoolleen wareegamte haqa isaanii bahuu qaba. Wanta kanarratti hojjechuu qabna. Ammaan booda Oromiyaa keessaa waraana miti, waraana qofaa miti. PP'n bahuu qabdi. PP'n illee hundumti keessa isaanii Oromiyaa gadhiisanii bahuu qaba. Kanarratti ilaalchi keenya garagaraa miti. Yaadni keenya garagaraa miti. Saniif kanarratti fulleeffachuu qabna. Isaan barbaacha amantiidhaan qoqqooduudhaaf barbaacha kaardii wanta isaan gad hin baafne tokko illee hin qaban. Kuni garuu expired godheera. Kaardiin TPLF waggaa 27 waggaa 28 kan itti hojjete ammallee isaan irratti hojjechuu barbaadan. Kuni Oromoon kanarraa kuteera. Kanarra darbee deemeera. Isaan yeroo hunda akkuma gaalaa gara duubaa deemu waan ta'eef nuti san biraa kunneerra ummanni Oromoo qeerroon Oromoo qarreen Oromoo sanirraa kuttee bakka biraatti ceetee jirti. In argitu miti nama cimaa hawaasa cimaa namni addunyaan illee hin jaallatti. Nuti immoo haqa hanga jechi hin ibsine tokko qabna. Haqa qabna. Haqa dhugaa qabna waan ta'eef dhugaa keenyaaf addunyaan nu bira dhaabbachaa jirti. Kun immoo qabsoo bu'aa keenyaati. Qabsoo bu'aa ijoollee keenyaati. Qabsoo qarree fi qeerroo halkaniif guyyaa hojjechaa jiran. Hirriba dhabanii nyaata otoo hin nyaatin kan hojjechaa jiran. Biyya keessatti immoo dhiiga isaanii dhangalaasaa wareegamaa kan hojjechaa jirantu ifa bahaa jira. Dirreetti bahaa jira waan ta'eef addunyaan illee amma ija isaanii gurra isaanii nurratti gochaa jiran, nu laalaa jiran, nu dhaggeeffachaa jiran. Maaliif isin fakkaata? Waan humna qabaanneef, waan dhugaa qabaanneef, waan hojjanneef nama salphaa yookaan immoo nama kaayyoo hin qabne yookaan immoo soba akkasumatti holola kan nama oofurratti addunyaan ijan kennitu, ijan godhattu. Yeroo hundaa addunyaan kan barbaadu hawaasa cimaa, yaada cimaa, nama cimaadha. Isa immoo taanee Oromoon immoo ta'ee agarsiisaa jira. Kunu otoo addaan hin citin, otoo addaan hin kutin qabsoosaa jalqabarraa agaarraa fufsiiratti ammallee itti fufa Abiy dhagaye. Qeerrootu kabaja sitti horee qofaa miti. Teessoo kana ati amma kan jaallattu kana kan si bareechee si kabajee achirratti kan si kaa'e qeerroodha. Amma immoo salphisee masaraa san keessa masaraa shirrii itti hojjetamu san keessa salphinaan akka si baasu waadaa siif gala. Ati ummata Oromoo salphisa jettee yookaan immoo oggaa hin cabsa jettee immoo waan baay'ee dubbatteerta. Nuti shortii memorii hin qabnu. Uummanni Oromoo shortii memorii hin qabu. Hin dagatiin kana. Kanammoo beekta. Hin beekta sirriitti beekta. Diinni Oromoo maal akka ta'e hin beeka. Beekaan hololanitti oofanii kijiba fakkeessanii nu cabsuu yookaan immoo nurratti harkaanfachuu barbaadu. Abadan hin dandeessan jennaan. Abadan hin dandeessan. Afaan nafxanyaan afaan Oromoo dubbattu haa ta'u afaan biraa haa dubbattu noo hin dandeessanii. Qeerroon ammaa isin bar ummata yaadni isaa eessa akka geellee hin beektan. Hoogganaa jettanii of lakkooftu. Ani yeroo tokko na ajaa'iba. Ummanni keessan hooggana, ummanni Oromoo hooggana biyya keessaa san caalee darbee deemee jira. Saniif ajandaa xixiqqoo isaan masaraa Minilik san keessa kan darban ofirraa dhaabaa hin dhagayina. Gurras harkas ijaas ittiin kennina. Hojii keessan hojjetadha. Isinin jechuu barbaada aktiivistoota Oromoodha. Hoggantoota Oromoo hayyoota Oromoodhaaf immoo dubartoota irratti hojjedha. Argitaniirtu. Kunoo Jarmanii irratti engadda maal akka hojjetan argitaniirtu. Ameerikaa irratti waan isteeta garagaraa irratti wanta hojjetamaa jiru argaa jirta. London irratti wanti hojjetame laphee keenya nu gammachiiseera. Kunoo akkasitti argaa jirtu kanarratti hojjedha. Namoonni immoo miidiyaa qabdan.
dubartoota ciccimoo dubartoota gara miidiyaatti fida affeera isaan baasuu irratti hojjedha miidiyaan kana hojiin isaa kana irratti hojjedha saniif yeroo san ta'u hundumti keenya yeroo harka yeroo wal qabannee hojjennu bilisummaan keenya baay'ee yeroo gabaabaa keessatti argachuu dandeenya yeroo gabaabaa keessatti saniifi kana irratti dubbachuu barbaade aganallee dubbadha jedhee yaanne ani galatooma jechuudha fi hamilee nutti hortaneertu shamarran biraallee dubartoonni biraallee kan ijaarramne yoo jiraatan kana laaltanii hamileen keessa akka jajjabaatu isinitti dhaamuu barbaadeetan dhufe akkasumas immoo dubartoonni yuunivarsiitii keessa jirtan dubartoonni barumsarra jirtan dubartoonni haayiskuulii keessatti baratan biyya keessaas haa ta'u biyya alaa haa ta'u bakkuma hundaa kan jirtan dubartoonni Oromoo qarreen Oromoo jabaadha waan qabdan irratti cicha itti fufa jabaadha nu malee qabsoon bilisummaa hin jiru. Irri qofa yookaan qeeroon kophaasaa deemee injifachuu hin danda'u. Nuti immoo duraan duuba jirra amma immoo dirreetti baanee hoogganuu akka dandeenyutti cimsinee haa hojjennu isin jechuuf dhufe. Baay'ee gammadee waa'ee dubartoota kanaan baay'ee waan jaalladhuufi akkasii sanii fi waan na dhageeffataniif galatooma. Dhugaa bakka taa'ee sa'a dheeraa viidiyoo garaagaraa ilaalaa ture sanii fi akkasii dhumarratti garuu waan muraasa jechuu kan barbaadu informationii gara biyyarraa gara social mediaatti yeroo fiddanii informationii qulqulleessuu irratti hojjedha maaliif akkuma isiniin jedheesanii haqa baay'ee qabna. PP'n immoo bilxiginnaan nafxanyaa jechuudha waan baay'ee hojjechaa jirti nama burjaajessuudhaa fi informationii hin taaneef gadhiistee ummata addaan qooduudhaaf hojjechaa jirti saniif of eeggannoo cimaa godha speeshaalii social media namoonni bebbeekamoo aktivistoonni Oromoo waan maxxansatan irratti informationii gahaa yoo otoo hin argatiin hin maxxansina maaliif beekamu waan ta'eef bilbiltaniillee haa ta'u akkuma informationii argattan sanitti qulqulleessitanii dhugaa ta'uusaa eega otoo hin mirkaneessin gara social mediaatti hin fidina suni garaagarummaa nu keessatti uumuu danda'a isaan immoo karoorri isaanii yeroo hundaa shira waan ta'eef shira irratti hojjetan waan ta'eef kanarratti of qusadhaa jechuun jabaadhaa hojjedhaa addaan baafachuu irratti hojjedhaa jechuudha. Otoo addaan hin baafatiin gara social mediaatti hin fidinaa hin maxxansinaa akkasumas immoo yeroo hiriira nagaa baanu jecha fayyadamnu beekuu qabna sanirraan immoo maayikii namoota maayikii itti kenninu sirriitti beekuu qabna yeroo wal bira dhaabbannullee isaan nu jidduu seenanii jecha hin taane dubbatanii addaan nu qooduudhaaf hojjechuu ni danda'u maaliif namni hudhamee jiru tokko du'uudhaaf kan deemaa jiru tokko wanta inni du'a sanirraa haada sanirraa bilisa ba'uudhaaf wanta inni tabba inni hin baane hin jiru waan ta'eef sanii fi wanta akkasii wanta xiqqaa kanarratti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Maayikii namoota maayikii itti kennitan isin sirriitti beekuu qabdanii kana jechuun barbaada galatooma jabaadha itti fufaa. Hundumtuu keessaanillee alaanillee hojjechaa jirra in hojjanna ifni keenya fagoo miti hidhamtoonni siyaasaa hogganoonni keenya kan jaallannu hin bahu yeroo gabaabaa keessatti qeerroon hidhamtee bakkeen dhabamee manni barumsaan iyyuu bakka ga'uu didee jedhanii Oromiyaa keessatti dirree waraanaa godhanii Oromiyaa akkasitti naftu ifni nullee hin baha. Garuu dukkana booda akka ifa jiru ni beena gadda keessa baanii immoo gara gammachuutti akka ceenu ni beena garuu akkasitti yeroo jennu immoo teenye otoo hin ta'in akkuma amma jalqabni kanatti itti fufnee hojjannee gara fuulduratti tarkaanfachiisuu qofa otoo hin ta'in ammaan booda bilisummaan keenya aga galmaan ga'utti gara duubaa deebi'uun hin jiru kanammoo murteeffannee kaanee keessaanillee giruuppiidhaanillee wal ijaaraa
maaliif nuti amma qawwee hin qabnu wanti harkaa qabnu waan tokko qofa tokkummaadha. Tokkummaa keenya immoo wanta garaagaraa danquudhaaf namoonni hojjetan baay'ee akka ta'an beekuu qabdanii saniifi abbootii amantaa fakkaachuu danda'anii jaarsummaa wanta isaan itti deemne tokkollee hin jiru saniif waan hundumaa irratti ija qarootiin laaluu qabna. Ija qarootiin maaliif dhufe jaarsummaan abbootiin amantaa abbootiin gadaa har'a hin jiranii bahan jiranii dhagahan jiru sagalee isaanii eessa akka jiran hin beeknu garuu immoo yoo bahanillee yoo gadi bahanillee eenyutu dubbachaa jira maaliif dubbachaa jira eenyutu duubaan jira jedhanii xiinxalanii laaluun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumatti immoo walqeequun gaariidha. Walqeequu hin sodaatina. Walqeequun jechuun wal cabsuu miti. Qeeqa private life jechuun jiruu nama dhuunfaa irratti otoo hin ta'in waan hojjetu irratti akka sabaatitti wanta hojjetu irratti qeeqamuu qaba. Qeeqamuu jechuun immoo wal cabsuu miti. Akkasitti hubatina Oromoo. Qeeqamuun wanta namni yoo qeeqamu bar wanta sanirraa okay jedhee of ilaalee akka of ijaaru akka of sirreessu daran cimsee akka fuulduratti tarkaanfachuu dandeessa waan ta'eef namoota yeroo qeeqan namni bira maaliif namni kun qeeqame jettaniillee wanti namoonni aartaniin jirtanii sooshaal miidiyaa kanarratti ni ilaalla. Wanta akkasii irraa baha. Maaliif qeeqamuun gaariidha. Yeroo qeeqamu garuu akkamitti qeeqnaadha. Namni sun akka cabu akka gadi bu'u hamileen isaa gadi bu'ee siyaasa keessarra akka bahu otoo hin ta'in yeroo qeeqnu dhugaarratti hundoofne akka tarkaanfachuu danda'u akka deemuu danda'u akka wanta sanirraa sirreeffatee dalagaa isaa yookaan dogoggora isaarraa baratee akka cimina isaa immoo itti fufuu danda'u qeeqa akkasii haa qeeqnu. Qeeqa garuu yeroo namni qeeqamu immoo Gruppii qabannee maaliif kana qeeqeek maaliif san goote jennee walirratti duruu haa dhaabnu. Amma garuu akka gaariitti jirra. Addunyaan nu dhagahaa jirti. Deebisaa jirti. Ameerikaan illee waan hojjechaa jirtu wanta baay'eetu bahaa jira. Ammallee gadi ba'uuf deemaa jira. Saniifi qabsoo keenya itti fufna. Jabaadha. Qarreen keenya nu boonsitaniirtu galatooma kanumaaf dhufe dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee isinitti haasa'e baay'ee isinirratti dheeresse haasa akkasii yeroo gaarii qabaadhaa naa jiraadhaa. Oromoo koo baay'ee dhiiga keeyya keessaan sin jaalladha. Bilisummaan keenya fagoo miti ni mo'annaa ni injifannaa. Injifannoon ka uummata Oromooti. Yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaatti.